Morkiin geeba liigichaaf taasifamu barana akkaan jabaatee qalbii jaallattoota kubbaa miilaa kan hawwate liigiin jaallatamaa ardii kanaa Pirimeer Liigiin Ingilandi guyyaa kaleessa gara taphaatti deebi'uunsaa ni yaadatama. Dursaa liigichaa Liverpool irraa qabxii 5 fagaatee kan argamu kilabni kaaba warra London Arsenal dirree finaalaa malee galchiiwwan Gabriel Jesus fi Bukayo Saka lakkoofsisanii 2-1 Nottingham injifachuun deebi'uunsaa kan yaadatamu. Guyyaa rastaboonni muraasni yoo adeemsifaman taphni dursaa liigichaa Liverpool dirree anfild rooditti garee Mauricio Pochettino Chelsean simatu tapha daran hawwii guddaan eegamu. Osoo hin eegamiin xumura bara dorgommii kanaan booda Liverpoolitti nagaa dhaammachuuf kan murteesse gameessi nama abbaan tooftaa tapha bareedaa Jurgen Klopp dhuma isaanii bareechuuf ga'umsiisan taphoota hundaan mul'isan murteessaadha. Leenjisaa Londonitti maqaa gaarii horate Mauricio Pochettino jalatti bifa haaraan ijaaramuudhaan kan argamu Chelsea tapha kanaan Liverpooliif qormaata ta'uuf eegama. Dirreen Anfield Road galgala har'aa tapha cimaa toorbee kana keessummeessitii. Liverpool moo Chelsea? Jurgen moo Pochettino ol'aantummaa gonffachiistii? No penalty. Fernandez also brilliant ball. It's Ben Chilwell. He just couldn't get his touch right first time around. Took him a little while.